الله ربي يا جبا خالق ولانا جبا يا جبا جبا سداني كموت انتسان قدانه أنا اللي والله نمازي أمو ما كنوا أمو ما ونا قولي أمو ما بلو قولي بقى ستنا عن يبدي بار جولي تحتاج أكمتي مثلا الحمد لله أنا قاعدة أكمتي نقوم أنت غاري منه سجليش طفح والله العظيم بدأم دنقت كونيانشي لك ويني كانت وكان نتك آلي بيتها ويني تيني ماي ويني كود أن ولدتي سسابت انتري بيتها كود أسابينغا ويني أوكي إنجفنا ياسين مالنو بلمان نجلا بلسي تاب قدامي ورد أشتي جلسيتو ما سجالة لا أنا جالة واقني سيها جالتو ما شاء الله ما شاء الله حبيبتي نمنو إتسجالة ننجل قرانا روراسا ياسين على سهل والله قرانا روراسا سيكون أمنا كريمي ijoolleen biyyattiin as jira wal geettega. Isii kudhanii kennaa gaa'is. Yaa. Ciisee isinii hasaa jira gaa'is yaa. Yaada keessan galina. Bizuu attaasisu. Abbaa yoo diyaamaaduu ዘርቼ ወፎች ጠረጠሩት መሻገሪያ ጥቼ አረ ነቢሎ ዛሬ ምን አስቦ ነው ይሄ ሰው በእናታችሁ? Lawan dia suami kati nagu tadi ber. Mana gitu? Ada. Lawan suami kati ni le, maka semua ada yang gutta wali. Ishi devili tri pilih lawan suami kati nak. Gak kecil suara kata waktu diri fatu sok kayak tu. Wayyoo sume hojii keenyaadha. Uummata sadiin baay'ata afaan Oromoo dhageettanii? Tidii saaree ምነው warri mana kan fakkuma godhaa sin taa'u. አረቀስ ምን አገባህ ከዚህ ውጣ እንጂ እኔ መሳቅ ምን ነው አናደደ ድንፋታ እኔ በአማርኛ አትጻፉልኝ አንከከ ነማትዩ እኔ ነማ እና ጎዲ ነማ አረብስ አላሁ አክበር ነቢሎ ለሽ ደብል ይረናን ከኒን ወይታኔ ትሪፕል ይዳዘ እዩ ማሊፍ ነዲድ ወይታን ጨልሱ ዱፍታ شو هذا ما فكرنا بكاستات هذا ما في زين حبيبي يروحني تريبيد اجلو ليش ما تسمع اوكي نو بروبلم ይቅር ብዬሃለሁ አምላክ ይቅር ይበልህ ግን እኔ ሰው በአማርኛ የሆነ እንትን ጽፍ ደስ አይለኝም አይሚን you are my guest ወይ ከሌላ ብሔር ልትመጣ ትችላለህ አንተ እዚህ ቤት አሁን እንግዳ ነህ ሶ ቢ እንግዳ እንደ እንግድነት ተከበር ያኔ ገባ ሶ በአማርኛ ስጽፍ ትንሽ ነቀፋ ከኖረው ደስ አይለኝም أشتي جيفتي أكملتي بتتني كم بار أرجيني رابر ياسينو يعني تكاردكو نيلا إسرام ويا ما تكلين أنا كنيتين بيتو والله ستي آري راشيسي ديو ثنا ويتلين جنر ديو مارجيتي أتم إنه كنا كنا أرجيتي لينجا يجول لك أبدونا كنني لينجا سيدون أرجيتي أتديو ثنا si waraabeen ture barate boosa kannaan leenca ijoollee qabdu naa kennan ilmaan qabdu san naa kennan leenca jiraan akka bakka jiru naa kennan abbo leenca sadii naa kennan walii gala. Waati leenca yeroo jalqabaatiif argatte gaafas. Warabbal kaabaa yeroo jalqabaatiif namni leenca naa kenna. Namni waan leenca naa kennaa ol isin fakkaataa sila. Wallahi yeroo jalqabaatiif namni leenca naa kenna gaafsan. Boosseen boossiste bara. Yaa anatu namaa kennaa oola malee leenca namni naa kenneen beeku. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Imoo akkam jirta naguma. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. King Ahmed. ما لما صورة مثلا ركعتها قلت ليش؟ صورة إبراهيم كإنسان جراني تني ما كبي سركاني. በጣም ስለምወደው ነው። ليش ودرتشو؟
የተለየ ሂስትሪ ካለው አካፊና የተለየ ስትሪ የለውም። የተለየ ስሜት አለው። ሱራ ካኑ ለሲራ ጃርሰኬ ወሊን ጅርተ ወያ ነው ሶታቴ ተካሚ ለጀራ ተካመታ ጉባ ተካ አኒሞ አቲሬ namni akka suuraa ka'u jira. ማሽ ፖስት ነው ጎደ ደግሞ ሱራ መከናዩ ወድጋ አርጊኑ ወጋ ሜቃ ለኮይስስኔ Kanayyuu osoo dhiisee dasna jedha yaaki ijji namaana seenee jechuudha budaan nyaatti. Wayyaa no sotaate wallahi jiru ani wayta singile jiru keenya maashaallah namaan jedhu bar. Wanna afaa gubbaa deemtanii qaata telefoon qaata suuraan keenya jechuudha miidiyaa irra fiigaa jechuudha budaan nyaatte maashaallah jechuun beeku namni keenya suuraa namaa olii gadi oofu malee. No suurota wayii si erga qo'ama Alexandria deemaati suura kabil የጥንዶች ፒክቸር አነሳስለው አክበር ወይ አከና inni Fatima si olin fuune ወይ ተገሪ anu beeka dandeebiin fuudhu Allahu akbar sarfanne kan njattuun immoo mucaa kennaanish nyaateemu onneesii 11 naa kenna onneesii 10 guys dandeen olin fuudhu jetti maqaa ofii gootii bar nama foon qabu fakkeessiti nuyyuu fi hin jenne abibti 74 kiilo koone munaasibሽ ነው ምረኛ ኪሎ ነኝ 74 ኪሎ ታዲያ 74 ምን አላት እኛም እኮ 84 ነን ወዮ ሰያሲ ጀለ ደርቤ ወላሂ ነን ከቀዳት 80 አደርሽም ደፋር kokkol faari jegnan seetu nitiin dhirsa bareedan seetu jedha waltu fanne bar oromo Nabilo thank you very much Allah si katama kuma buteera kuna ishi شكرا يا ابن البلد المبية جولين أرجع شتي جبي ساعات كنير جولين كينيا لا والله جولين أرجع أنا ما جالت ما يعني يتلاقي أنا قرار قولين يا أياكم فأنا دنا أقول أني مبيكر no nabiloni onne akenne me nabilon bakka leenca gadhiisaa wala guyyaa takka shittiidhaan leenca kennee beeka guyyaa takka makiinaa dimtuunaa kennee beekan no kunoo nabiloon harargee ta'eef si jabeessaa jiraami jechuudha dumaashii teena jedhee warabbi ana namni leenca kennu tokkichi naa kenneen beeku takka jarri haa himtuu barbaade jarri haa himtu ijoollee harargee baay'inni jaraa giiftarra baay'ee qabdi garuu የተለየ ነገር አርገውልኝ አያውቁም ዋኑማን ጃለዱፍ ነጃለተን anis nin jaalladha bar namni naa kennee fi miti yoo ka'an jaalladha anis nin jaalladha baay'ee tokko biyyoo nyaadhu jettee auzu billahi mishtaar rajim wallahi ana arrabsuun dadhabinaasin nutis warri arsiisi jaallanna siiduunaa fiqir siin jedha namni wayyaasi thank you asin kottu naan jedhe dinta sinaa jedhu deemi abdii neen achi deemi komantii san barreessi haga ana tiraanziilitii na godhattu asitti jechuudha amma shittiinis namoota jechuudha suuraan teessee sure silaa jetti moo barbaadda hijaaba akkana jiru kana hidhatte ati maa hijaaba ni hidhanne dhiyoo tan amma hijaaba hidhadhan jettuuyyo hijaaba hidhadha siin jedhe natti fakkaate baarakallah fiikum hijaaba hidhadha suuraa hijaabaa yeroo fidde adiisa nutti miti yaa habibti mina keessaa rabbi gafuururrahiin badii hunda namaaf dhiisaa hijaaba keessa hidhadha dubartiin siif duunaa siin cilloonfannaa siiduu teennaa Sa'iid dhabama siyaa godhu ilmarraa abbaa fudhattee auzu billahi mishtaarrajiim inshallah abaarsi kun sitti naanna'u maal akkana hudduu qolfatanii nama baabu hijaaba hiyyootte abduse ahlan wasahlan fiiki yaa doktor hudduu qolfatanii nama abaartu dumaashiti yaa Akbar nufitte kasimoone nuyyuu sin adabne Rabakish kuma tokko argattee sin adaba wallahi amma sin adaba jedhaan turre adabam no best of three akkasin jedhani silaa yaa si best of three taphadhu naan jedhan giiftara tokko akkas naan jedhe
Maayee. Shuraachi biftarri keessin hin jenne. Qaalii koo kabajamee ulfaadhu. Thank you so much jecha siifii qabu wallahi. My brother. Tap guys. Ani rafuba akkani sanana way commenti kana yeroon arge akkasin dasna yettan wallahi sinin jaalladha baqa. Mukabada dida ya babo birra mukabada dida abo mujan kale wajin olte masita astaghfirullah auzu billahi minash shaitanir rajim sirbees babo fadde sirbuna ma halala akkan geeti sorry warri bana kana bima dibashan tamaan jirtan akkamti taabinu caalti hab guys tap copy link goda ni gadi yaa galee ni sana kenna hadamma kam dasala waan kudani sadda faaka isi kudani onni isi kudani sana kenna onde tiko umani dagaw onde tiko nabi ro shabbe kasi jomar thank you so much si raguttame wadaf de kama ina dabbin kesila tabboda adabbi tokko jeje hararge thank you very much si maqaan ke ennume as chalanna barreessi maqaa keetiin si waama yeroo hedduu si waamuudhaaf hedduu takka rakkadha Allahu akbar masha Allah tabaraka arrahman Allah so maqaan ke ennu jedhuun subhanallah shukran jaziran Galatomi kahararge namni dumaashii fi akkana jabeeffata warri keenyaas na jabeeffadha laali an durduri kutaa oromoo kana keessaa eessa heerumta jedhanii osoo na gaafatanii yaa salaam manni maguma seengeessini akka yaa Allah wallahi qaalii kiyya jecha siif hin qabu ishee dabiliin sii banamee ture yaada na jabeeffataadhani warri kiyyaas wallahi ija na jabeessitanii rabbiin ija sina jabeessu jechuudha ulfaadhaa kabajamaa galatoomaa jecha siniif hin qabu fayyaa guutuu umrii dheeraa rabbi siniif haa kennu amiin rabbi haa kennu wallahi eessatti heerumtaree jedhaa hiinii musiitti odu galatooma wallahi amma seenaa kana sabbaa keessanitti seenaa kana jijjiirsan adabbiinuu dhufe seenaa kana jijjiiru adabbii kee madhu lafeeti adabbii tokkoffaa jechuudha viidiyoodhaan as baata Allahu akbar kanu fuudhe nu haa dhiisu yaanni kee kanu jaalatellee nu haa jibbuudha maal meekaappiin dibanne wallahi akka amma jiru kana osoo viidiyootti na arge baniin adam hundi narraa maganfata subhaana rabbil kalaq maal jechuu subhaana rabbil kalaq si آمين ورينا في الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الأشتي ربنين آدم هندي أدبي تكفى فيديو نسباتها أدبي لما فهموا قافة القبة همزة أول برتن أكملتي إيستي أدرامي كميتي ولا رجتني مدلنا سنوهمتها أوكي sadaffaan immoo yoom akka kaayiroo dhuftu wallahi billahi bakka ciisaa yeroo kana rabbiin kaasin jedhee kakkatte sammarani kakataa ola bakka ciisuullee ka'uu dadhabeen beeku jedhu yaa kaayiroo dhufaa jirtu xiinutti seemi maal nu godhuufi karaa cufsiisuuf immoo littaasaagituunyina wayis min asibaachuun namni kaayiroo deemsa kee kana baruu barbaadeef maal godhuufi namni hundi kun iyyuu baruu yoom ashittiin yoom kaayiroo dhufti gaafadhu naan jedhu lamaani sirraa shakkiillee hin qabu waan si amanaa komentii jalatti kunoo ijoolleen komentii jalatti na gaafataa jirti ashittiin yoom kaayiroo dhufti nu gaafadhu naan jedhu nageenya kiyyaa fi jedhiin nageenya ishiitiif xiqqoo isii rakkisaa sila ta'ee taamsaadhaan isa wal barattan ka jedhu gaafa wayii jedhi yeroo ani barnootaa galu mana barnootaa beekan galu karaa galu inni ashitti saamit
Qoosa maaltu fide eessatti beektan eessatti akkan wal beeknu sitti maal anaaf isa bicha beeka. Nam beeka barba. Wallaahi anaaf isa bicha beeka gaafa jalqabaa eessatti akkamitti akka wal baranne. Koo isa nuu himire Sitti maal jira caqasii yoo si fudhatte yookaan ammoo ta'uu noo Masiinii seenaa dhokotaa hin qabu. Iyyuu kanaafan jechuudha waa hunda dhufe itti ma. Wallaahi atamman beektu anaaf Hamzaan eessa akka wal baranne. Ayyee nuu himire baruu feenaan iyyuu waggaadhaan. Caqastu. Barumsa soodeennu minaamin argitanii moo? Ati maaltu si gahe atamma hin jettu sim jette. Sooba dhiisii dhugaanuu himi. Intalli maal taate achi booda waan an siin jedhu keessa yeroon kun yoom ture maaliif ta'e jedhina gaafadhu amma sitti maara. Innaa barnoota aanaa galuu isa inni barnoota galgalaa barataa ka ganamaa baradhaa karaa irratti walitti gixxin. Miyuut si godhaan soba kan kee yoon dhaabin. Maaltu saba fide caqasi. Achi akkatti wal batan inni kun jaalallee kee jalqabaa ta'uu qaba. Waa'ee fireendii si jalqabaa. intalli maal taate caqasi. Rabbi fayyaa fi haa kennu. Waa'ee fireendii kee jalqabaa miti kan siin jedhaa jiru waa'ee Hamzaa isa dheengadda tiiktookii irratti barte sana aggaadhaamii kamii. Dheengadda baruu kiyya situ beeka. Dheengadda baruu kiyyaati ragaa qabda. Maal yeroo isin wal ho'istan yeroo isin jalqabdan wanti hundinuu asirratti jalqabameemi. Ati wayita wal ho'isne bichaa quba qabda wayita wal qorra keessa turre quba qabda hin qabdu kanaafuu hin jedhi sim jedhi. Biyya mitiree barumsa galgalaa mucaan barumsa barateetu hin beeku erga biyya kana dhufe. Barumsa guyyaa ta'e barumsa galgalaa ta'e. Osoo biyya kaayiroo inni jiru wal beekna siin jedhee ani. Kanaa jennaamma lakkibboo biyyattan hin beektanu eessa? Yaa Rabbi yaa Allah sabrii keenaa kenni maaliin namni kunis ilmi namaa waa hunda sii beeka jedha. Anatu beekamoo isin waan nama adda nagaan sammuu keessan keessatti waa'ee fireendii si biyyaa. Namaa erge qoe. Ennaan lishe siin jedha. Osoo amma karatti walitti dhufnee wayita karaa walitti dhufnu innillee attenshiniin isaa mobaayila irra jira ture anillee attenshiniin kiyya mobaayila irra jira ceekuudhaan wal dhooyne. Wayita wal dhooynu daftarin harka jiru kun bitin jedhee faffaca'e. Achumaan gadi jedhee. Dhiifama jedhee gadi jedhee daftara kan na waliin. Oh my god, thank you wallahi qaanii kiyya. Maal kulfitu maal shi daftara kan na waliin guuruu jalqabe. Achiin gadi jettanii wal fugutuu goortan hojii keessa wal ilaaltanii. Caaqaati maa dura deemtee himta abbaan seenaatu hin himne. Fiilmii hindii argineerra kana dhugaadha walitti bu'anii daftari battanamnaan gadi jedhanii osoo daftara funaananuu ija keessa wal ilaalanii achumaan jaalalli irraa wal qabe badda. Akkasi. Hindi fiilmi nama. Cinqamtii akkam oduudha. Anjii man fallashisti sitti maa jirraame maaltu si cinqe? Kuyyattiin maa dubbii afaanii nama qabdi. Lola deemee kun seenaa dhugaatii jedhaa jira. Ayi ish baqqatti fuuf. Isa milee akkanaa milee nama cabsaa isaan nama seenaa ofii himata. Wallahi miyuut godhee silaa isin himuu qaba tureeyyu. Miyuut godhii nutti mi jedhaa barbanii naa danqu. Si waraabbatanii jechuudha jaalallee ishee duraanii naamin jedhanii jechuudha akkasii keessatti. Siiduu obsi haa xumurtu. Hayyee xumuri uummanni jechuudha. Xumurree bar maaltu hafe abaan keessa nu gadhooyte hamilee nu dhooyte. Ayyee mee wallahi jedhii aarsenaal deemi dhiifama gaafadha shittii suuraa si galabbadhee bira taa turteemi. No sammuu caadhiisi suni rakkoo addaa wayii qaba. Ishee nama amala fokkataa akkasii argee hin beeku jireenya kiyya irratti. Ana qoosaa gaafa jibbaa kee hin qabu. No jibbaa kiyya hin qabu miti. Jibbaa gubbaa dhuunfaa qoosaan akkasii hin jiru. Qoosaan biyya ashittiin arsii arrabsite koottaa arrabsa waan maqaa guddaa biyyaa baate akkas akkamiin jedhama. Sheema jedhallande. Ganda wayititti si fide ashitti arsee. Kuni bar nama anatti si argaara sitti waan ta'eef ishee jalatti dhaqiitii dhiifama jedhiini maaliif. Wallahi waan guddaa yeroo hedduun argamu caasanii yeroo hedduun argaa tuffadheetu waan bira tara yeroo hedduu tuffadhe bexaam nama mana qaheshi hedduu takka si tuffadha. Bakka dheessi kaati modii. Inni yookaan viyuu yeroo sanii ilaalaa deema. Biyyu yeroo sanii wayita inni akkas jedhu namni yoo qarii namni shallaalaa jira. Nama wallaahi siin jedhe kunoo nama shanii ol inni bar nama shanii ol namni ilaaluu miti yoo isin inni nama akkas jedhe namni dhibbin seenaa laale sanuma arge bakka hin akka waa keessaa argatu. Maalati komentii jala turte baraatis komentii jalatti kolfaan turre. Yaa yoo jiraadde hoo inni akkasitti akkamii waan akkasii asirratti ta'uun minde
imayyuu shoora meesaatuun jibbisiisu waan biraa ajandaa okkee suuraa na kaayatee yookaan akka itti farade kana waan kiyyaaf waan hamsaasa'uu waan tokko yookaan piraankii jechuun waan akkasiitiin illee biyuun hima dhufa rakkoon qabu akkanumaan yoo na arrabsite biyuun hin dhufa. Garuu isa biyya tokko fidanii ashitti waan akkanaatiin akkana jettee no it is very big shame this one. Even biyyuma keetiifuu gaariin dhufa hawaasuma keessaa dhalatte saniifuu. Sorry, but sorry, sinjadera this. Ifamatti namantu ashitti qoy gaaffiin si qaba. An dhiifama akkanaatitti naman. Indi aynatti qirtaa dasnan jiru. Awwanni gandaan addunami si barbaadi kamiyyuu nama ajjeesuu wanti caalu hin jiru namayyuu ajjeesanii dhiifama jennaan jechi dhiifama jedhamtu kun dhiifamni bar dogongoraan yookaan jechi kee wayii waan wayiitti akka ibidda bishaanitti nammeeti. Garuu namni lafaa ol ka'eeti amma fakkeenyaaf siiduunaanii ummata akkanaa wayii arrabsite jedhee sirraa yoo haasa'e bazii aynat nagari qirtaa namaan jettaati maaliif namni sun bar Dogoggora isaa beekee akka ati hin jenne ragaa sii bahee jechuudha. Dhiifama siin jechuun ashitti simiti kan dogoggore ana ati narrabsine anatu kijiba sirra kaa'ee jechuudha. Dhiifama jechuun walumaa galatti. Sii galeemi issu dammoo dhiifamaa jedheemi dhiifama wanti caalummoo hin jiru. Anchi dammoo dhiifama yeroo namni dhiifama godhuu dhiisee jira dhiifama naa godhe atillee dhiifamoonni jedhamu namaaf aggabbaawamse jammar. Ifama gochuu dhiiseeratti kun. Yaa ifama gochuu dhiiseeraan completely namaaf. Ifamni Sultaan. Thank you. Mucattii qurxummii malee ittiin kennanii achiin maraachan ka. Wayyoo baleessa koo tiruu koo lubbuu koo wallaahi. Simpaase. Hafuura nukkutee banii naada. Obboleessa bar. Wandimni siin jedhe bar. Eenyundi. Wallahi wandimni no. Mubarak Musammati. No, ati Mubarakin malee beektuum obboleessa koo. Ani obbolaa meeqan qaba beektaa afur. Inti dhalaa afur dhiira afur. Obboloota feemasii qabda maashaallah. Obbolaa lama qofa beektaati maammee fi Mubarakiin qofa beektaati warra feemasii warra miidiyaa kanarraa laayivii seenu. Kan laayivii hin seenne laman qaba. Tokko Ameerikaa jira tokko immoo Kanaadaa jira. Yaareet anillee osoo obboleeyyan Ameerikaaf Kanaadaa qabaadhe. Anzarii teenne keessa takkattiin Dubaay jirtu ana bichaadha. Hundi isaanii Dubaay jechuudha. Wallahi tama haqaa tama rabbeertu. Zarii matiyya keessaa iyyuu. Obboleettii jettee viidiyoo koosaan turre. Intala tokko obboleettii jettee. Yaa Dubaay jirti kaa. Bakka Dubaay dhaqee amma zariin tiyya hundi intala Dubaay qabna jedhee abdatee narratti ta'a. Sobin maal gooteef gaa uummata si qofa erga maal gooneef wallahi gaasumaa galee diiminnuma kiyya kana ganda irraa wayita asii galu diimtuudha harka na qabdee haayileen gandarra naan deemti intala tiyya diimtuu jette haqni siin narraa argatte. Yeroo biyya jirtu diimtuu turte? Yaa diimtuu yaani diimtuu hima jedhama. Okey immoo biyyaa baatee diimatte? No biyyatti illee diimtuu hima jedhama wanta biyyaa ba'e illee xiqqoon diimadha. Bakka hagasuma maatii hagasuma godhe hagasuma nana godha. Cilee fakkaattu tureen biyyaa ba'e. Wallahi. Dhugaa? No ani diimtuma biyyatti illee. Diiminna kiyya eessatti akka argan hin beeku diimtuma naan jedhanii hangaruu suuraa kiyya kan duraanii haayileen bar. Fiiltaraan asitti si arganne? No asitti fiiltaraa iyyuu dhiisi. Biyyatti amma suuraa kiyya duraanii tokko yoo ilaalu. Ati hagam turtee beekta biyya galtee? Ji'a tokkollee lamallee sadillee. Ji'a tokko lamatti hin jijjiiramu ree namni osoo amata tokko teessee gurraachummaa kee durii isaatti deebita. Ji'a tokkotti hin jijjiiramu jettii jagasa. Gaafa torbaanii wanni wayii harka kiyya kanarra taa'ee jira gamaa ja'a. Amma maal si adabu kunoo beestuuf siree amma silanii si moo'e. Silaan jibde. Adabbii kee himadhu. Nafaarsine yeroo nafaarsite desne jedha. Sooriyyee maan mi'uut si goone ka rabbitu kunoo jannata keessa azaaba si galche oduu kana keessa adeemuun mara akkasuma laallama. Waa badaa barreessite maal goonare? Nafaarsii. يا ربي قلني قيتي نورتي أرجومتني ما تنتيتي لكون في النوغدي تنتيتي أما إن الحمد لله ألف مرة فصل وسلم على